Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaa raman eeffatee addunyaa kanarra dambali'ee jiraachaa turee fi har'as jiraachaa jiruudha. Guutuun Itoophiyaas akkasuma Oromoon kan marfameedha. Oromiyaan ammoo dachee gootaa fi hayyootaa kan balbala warra ibiddaa fi kanneen biroon guutameedha. Isaan keessaa baha Oromiyaa turanii damboobanii kanneen jiran keessaa tokko balbala warra Aniyyaa alaa fi afran qal'ootiin. Harargeen dachee gootaa fi aartistootaa qofa osoo hin taane dachee jimaan galii biyyattii tutubuu, dachee dilbiin ishii mirree dachee gaarreewwaniin faayamtee qaamaaf qalbii namaa fuutuudha. Dacheen seenaa baddannoon waatarqee handhuurri gootoowwaniitti bu'ee calanqoo caliin lafa dhiirritti kuffisee kufee dabbal mootiin gaaraa gaarri mul'ataa fi dhangaggoon mootiiwwan gaarrinii Oromiyaa faayuudhaaf uumamaniidha. Oromoon warri Aniyyaa alaa fi afran qalloo kunneen iddoo xamboorri aartii Oromootti fuu jalqabee iddoo qaroominni Itoophiyaa irraa waraabamee dachee rasaasni qabsoo bilisummaa itti dhuka'eedhas. Qe'ee Bakar Waaree kan Elemoo Qilxuu warra Sheek Bakirii Saphaaloo kan sooressa jaarraa Abbaa Gadaa kan Burisoo Boruu fa'aatis. Qe'een kun qe'ee Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa kan Abdii Qophee kan Abubakar Musaa kan Usmaayyoo Musaa fi aartistoota qaqqaalii hedduutiin. Harargeen gandi jaalalaa fi Oromummaa warra yaadataa Juneddin fa'aatis. Yaadataa jechaan I don't even have enough words to describe Yaadataa to me as a person. Yaadataan Jeenaa Bahisanamati. Maqaasaa namootiin gaafa waan gaariidhaan kaasan dhagaa. Nama umriin xiqqaa kazaataanillee xiqqaa hojiinsaa guddooti. Sammuudhaan guddaa nama saba Oromoo biraa kabajaa guddoo qabu. Wanni inni jibbu soba jibba. Soba jibbaa dhugaa jaalata. Yaadataan abbaa bashbashii, yaadataan nama rabbiin uumamaan nama gargaarijee uume. Nama boonaa. Nama dhugaarraan deebiin. Yaadataan abbaa qabeenyaa qofa doonteen sabboonaa Oromooti. Yaadataan qabeenyaa fi Oromummaa sabboonummaa adda baasee nama hubatee jecha. Obbo Yaadataa Juneddin Bakirii jechuun abbaa keenya yoo jenne irra nu wayya. Abbaa qabeenyaa qofa jechuun xiqqoo isheen ulfaata. Obbo Yaadataa jechuun abbaa hiyyeessatu inni nu sasfichiisu. He didn't come very easily. He climbed up ladder. And he's very focused, he's very smart, intelligent, and never give up on what he wants to do. Mucaan kun afaanin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Yaadataa Juneddin yoo magaalaa xiqqoo boru guddachuudhaaf akka re'ee baala mukaa dheedduu olii xattu keessatti dhalatu namoonni naannoo sanaa isa beekan mammaaksa beekaan guduruuni wallaalaan immoo arriin jedhuun ittiin isumatti mammaakaa turanii. Akka gaara mul'ataa fi akka dabbal mootii gaaraa gaarri gaararraa mul'achuudhaaf dhalate Yaadataa Juneddin Harargee ba'aa aanaa Qarsaa magaalaa Waataritti dhalate. Yaadataan gaafa dhalatu akkuma Oromoon ilma isaatiif mammaakutti isaafis mammaakeera. Waa sadii kalammiitu jedhan. Waa sadii qabeenyi kalammiitu jedhan. Niitiilleen talammiiti jedhan. Ilmiinis kalammiiti. Lammii teenya keessaan namni kanaa dhufuun kun hedduu itti gabbanneeti itti gammanne. Kanaafuu Rabbi jaamtu irraa qabuun jedha. Obbo Yaadataan gaafa barumsaaf gahan achuma mana barumsaa dur Waatar har'ammoo mana barumsaa sooressaa jaarraa Abbaa Gadaatti kutaa tokko hanga sadiitti qara'anii. Sanaan boodammoo waggaa tokkoof Dirree Dhawaa mana barumsaa Jadiidaatti kutaa hanga 8tti gaara mul'ataatti 9 hanga 11tti ammoo Dirree Dhawaatti erga baratanii booda jireenya baqattummaa filatanii. Yaadataa Juneddin gaafa jireenya baqattummaa filatu namoonni baay'een ni of baasuudhaaf ofii jireenya qananii filachuudhaaf ofii ofittummaa filatee qofaa isaa jireenya wayyuu filachuudhaaf jedhanillee ni garuu kaayyoo dhugaa boruu saba isaa gaachanu qabatee jireenya baqattummaa filatee. Yeruma ijoollummaan lafa kaanu sanu nama guddaarraa yaada fudhatu nama guddatti nama baay'ee dhiyaatu nu wajjiirummaa qabaatu malee yeroo tokko nama guddaa bira oola nama guddaarraa yaada fudhata ifiifis akka nama guddaa nu gorsaa ture jechuudha. Ijoollummaarraa kaasee yaada guddaa qaba. Akka nama guddaa yaada.
daa'imummaa jiraateeti akka nama guddaa hojii hariiroo qabaateeti asiin ga'uunsa bu'uuriin isa sanii jechuudha. Nama xiqqaa waan guddoo yaadu. Nuun saayii malee yaadan hedduu nu ol deemee jira. Nama nu ol deemee jiru. Sabboonummaa ijoollummaa irraa qabamas. Namni akka waan akka amma horatee akka ittiin fulan. Har'a hin horrenni. Duraan qabaa maatii irraa dhaalee mas. Anaaf inni wal dorgomaa turre nam shanii akkana hiriyaa turre baay'ee barnoota isatti cimaa jabaa bakka nama sirri karooraan kan deemu gaafa barataas turre jechuudha. Nama karooraan deemu ni beektaani namni barkan karooraan deemu egaa hojii qabatee kana akkanaan godha jettee kan karooraan deemtu inni gaafuma barataa'u kilaasii jalarra gaafa jirru bakka nama sabboonaa boonee ka deemu nama hojii qabatee fakkaata inni gaafa sanuu. Nama hojii qabu fakkaata malee barataan bakka nurra addaadha gaafa sanuu maaliif ijoollummaa isaa waan ni'aatee qaba inni ni'aan rabbiin eeda namaas ni kan naka jennu isaarraa baran. Kan yaadata adda taasisu gaafa ijoollummaa sanii na fakkaata kutaa afur hanga jaha ta'e even divi lootorii Dirreedhawarraa fideeti ni birsa wanni kun akkamitti guutama. Okay? San hunda na gaafachaa ture. So inni yeroo san keessa abjuu qaba jechuudha. Murteessee deema jechuudha. Murteessee. Barnootaan wal'aansoo qabuudhaaf magaalaa Waatarii hanga Dirree Dhawaa baddannoodhaan gaara mul'ataa gaara mul'ataadhaan hanga Dirree Dhawaatti marmaraa kan ture amma immoo gara baqattummaatti ce'e. Dhamaatiin jireenya baqattummaa obbo Yaadataa Juneddin Keeniyaa irraa eegalee boodammoo Ingilaandii magaalaa Biraayitanitti qaxxaamure. Dhamaasa jireenyaa baqattummaa kan hunate obbo Yaadataa Juneddin mammaaksa biyya namaa dhaquun nama hin dhibu galuutu nama dhiba jedhu fashaleessuudhaan seenaa hojjete. Oromoon gaafa mammaaku namni namaaf dhalate yoomuun du'u jedha. Bakka amma jirru kana achirraa yoon ka'ee hedduu gammada. Dirreen tuni dirree namni adda addaatti nyaatee kute. Nuti numa laalla malee itti nyaanneetis hin beeynu. Ammoo dachii tana rabbiin oguu uume nu irra uume. Dirreen tun teessoo kuruphoo jedhaniin dur kuruphootutti gulfa. Taandiris jedhanii asirratti ijaaranii Gibxii fi uummanni adda addaatti nyaatee dabrega. Har'aa ilmi sadii jaani. Ilmi tokko ilma abbaa hungeenye jaan. Tokko haa abbaa gahuu jaan. Tokko immoo haa abbaa caaluu jaan. Biyya tana keessa maqumaaf jirra malee wanni takka tanni afaanin an dubbadhu kanaan namni qabu jiru hin jiru. Keessuma jirra malee hin jiru. Mucaan kuni nama afaanin an dubbadhu kana dubbatu mataa ol qabe. Addunyaa kanarratti namoonni baay'een nama gargaaruudhaan jireenya namoota kumaa kitilaa qajeelchaniiru. Waaqaa gadittis lubbuu namoota qaqqaalee hedduu du'arraa oolchaniiru. Dhukkubsattoota wal'aananiiru, kan daadhii daara baasaniiru, kan beela'e quubsaniiru, rakkataas rakkoo baasaniiru, goota gootummaasaaf immoo badhaasaniiru. Namni karaa hundumaan guutuu ta'ee ofiisaa of danda'ee jiraata addunyaa kanarra jira jedhee yaada. Garuu namni erga nama ta'ee nama gargaaru yoo qabeenya qabaates namaaf yoo dhaabbate nama yoo gargaare hiyyeessota yoo lafaa kaase rabbiin illee kanaa olitti akka inni kennuufi yookiis immoo namni tokko qabeenya qabaateef ittiin boonee ittiin jiraatee ittiin fagaadhee addunyaa kana bituu waan hin dandeenyeef isuma qaban irratti isuma jiraatan irratti nama hundumaaf gita walqixxee jaalala walqixxee hubannaa walqixxee maatii ofiifillee biyya ofiifillee akkasuma haala walqixxeetiin ilaaluun ilaalcha gaarii qabaachuun qabeenya ofii fayyadaman hundumaa akka fayyadaman hundumtuu akka gahu yookiis immoo qabeenyi ani qabu qabeenya uummata kooti jedhanii itti gaafatamummaa fudhachuu kana sanarraa baradha. Obbo Yaadataan adda duree kan nuti barachuu qabnu kutannoo isaan hojiidhaaf qaban. Akka abbaa qabeenyaa suufafatanii guyyaa guutuu mana intinaa deddeemaa qofa otoo hin taane guyyaa guutuu akka hojjetaa gadi bu'aa tokkotti unuu gaditti
hojiidhaaf aduu keessa fiigaa nama godhudha. Akka nama waa qabutti if hin laalle. Nama yoggayyu galgalaa ganama shamiizumaan deemu takka inni jaakeeta kan uffatu. In fact, yeroo dheeraa wal beeyna guyyaa tokko isaa suufa uffatee karabaata godhate guyyaa tokkoon harka Finfinneetti. Nama yaanni isaa bal'aa saba fiitee adoodu nama jiruu namatti histiin qabne dalagaan isaa nama gartee dhufaa jirullee yaadatti kennitu jechuudha. Nama arjaa nama isaa gargaaruun isa gammachiisu saasafaa godhachuudha. Namoonni gariin yoonii fi bashannananii Dubaay fa'aa deemanii kana isaan gammachiisa. Yaadataa garuu uummata isaa keessa taa'ee nama isaa gargaaree abboon sun fuula jijjiirame koflee isaaf gammachuudha. Akka nama pileenii kan eeffatee Amsterdam fa'aa dhaqee yookaan Paaris hin dhaqee dhufee isaaf akkasitti nu badha. Gaafa goonni darbe immoo siidaan isaa laphee dhalootaa fi lafa inni irratti seenaa hojjete irra dhaabaniiru. Addunyaa kana irratti dhalli namaa faayidaa malees hin jiru. Irree nama biraa irratti hirkatullee jiraachuu qaba. Isa irree namaa irratti hirkate kanaaf ammoo hundi wabii miti. Abbaa wabii ta'uuf qaba. I'm saying all these things because he helped my husband. I don't think that's it. Because knowing him is not helping only Ali. He helps so many. From the driver to the Zvanya to everybody helps them when they come to him and ask for help. He's very generous and that is the human part of him. Lakkoofsa tokkoffaa irratti isaanidha kanan beeku sababni isaas namoota artistoota rakkataniif kan fiiganii ga'an isaanidha. Warra deeggarsa barbaadaniifis deeggaruudha. Meeshaalee barbaachisaa ta'e nu bira dhaabachuudhaan akkasumas kiliippiin afaan Oromoo sadarkaan irra jiru beekama. Jijjiirama guddaatu jira sanarratti nama faayinaanshaal karaa hedduudhaan bira dhaabatee amma jijjiirama jiru kana galmaan ga'e keessaa nama adda dureetti boyaadatan. Artistoonni Oromoo baay'ee miidhamoodha. Uummataaf hojjetu malee bu'aan guddaan isaan argatan waan hin jirreef isaan kana namoota lakkoofsaan kana jechuun hin dandeenye gargaarsa godhee jira. Artistoota waggaa gargaaran artistoota gargaaran itti fakkaata. Artistoota gargaaruun immoo aartii fi aadaa uummata kanaa gargaaruudha. Bakka san keessattis qaawwa hedduu yaadatan yeroo adda addaa keessatti namoota nuti erginu hunda namoota dandeettii qabu. Yaadataa bakka kanaa nama kanaa gargaaree waggaa jennu takkaa nu gaddeebisee hin beeku. Nugusa artistii Oromoodhaa ka ta'e Ali Birraa hanga arraan tanaatitti wal'aansaan deeggarsaan hajalaanaafin ilaa haga ammaan tanaatitti ka hunuunse ta'uu yaadataadha. He never looked back and expect back anything from us. He's very genuine with his help and I don't know what to say. Idaa Oromoon nurraa kaffale. Ali Birraan uummata Oromootti maal akka ta'e beekta. Ali Birraa biyyi hundi ni beeka. Oromoon ni beeka jechuudha. Sirba guyyaa tokkoon sirba gammachuu qofaan kan beeku miti. Qabsoo isaa yeroo dheeraa wajjin walitti beekaa jechaadha. Isaa wajjin immoo namoota yaadattu hedduutu jira. Namoota yaadatan. Kan ittiyuu namni sheenaa argite ituu hobaan godhin hafan yaadataan amma waan dandeettii isaa gumaacheef dandeettii isaa iyyuu ol waan biyyi guutuun godhuu qabu. Amma yeroon isaatti hin dabarre namni nama kophaasaa rakkatu kana gurmuu ta'e gargaaruu qaba. Aayikonii keenya kana gargaaruu qaba jechaadha. Boodara sheenaan nutti hafa. Akka sabaatti kana goonaa akkas taanaa biyya maal goonaa jennaa jechaadha. Nama qabnu tokkitti abbaa fedhe haa ta'u. Nama sagalee isaatiin isaa ta'u maal isaatiin jiraachuu keenya. Nu barsiisee fi darbees immoo hawaasni biraas akka nu boru taasise
argite gargaaru aadaa godhachuun namicha gargaaru sanaaf iyyuu gargaarsa uummataansa. Obbo Yaadataan anaa fi waan nama dhibu osoo qaamaan waliin beekinedha kan isaanii. Kanaan dura haalli yeroo gaariin turetu ture. Yeroo qabsoo itti cimaa ture sana keessatti hojii akkasumaan kaffaltii malee waanuma qabsoo hojii wal qabatee jiru kana fa'aa hojjechaa turre waan ta'eef badaa waa Afrikaan qabnu turre rakkoo keessa turre yeroo sana keessatti osoo qaamaan illee nan beekin ture kan isaanii deeggarsa tokko tokko karaa artistiitiin erganii nu deeggaraa turanii ifinniyoon karaa stuudiyoo waan jiru kanaan gaafa dirakkadhullee Hacaaluu fa'aa Reen akka Caalaa Bultumee fa'aa artistoonni tokko tokko isaanii naaf quunnamu turan rakkoo kana furuuf jechuudha. Qaamaan illee osoo nan beekin deeggarsa adda addaa naa gochaa turanii maallaqaan deeggaraa turanii haamileen keenya akka jabaatuuf nama waan baay'ee nu gochaa turanidha. Ana qofaaf osoo hin ta'e akkuma waliigalaatti aartii kana lafa rakkoon jiru yaafatanii kan qaqqabaa turanidha. Anaanis bifa kanaan na bira dhaabachaa turanii ammallee na bira dhaabachaa jiru jechuudha. Aliin yeroo dhukkubu biyya kana keessa manni yaalaa dhukkuba isaa sun wanni godhu waan dhabameef namni yeroo sunas bahee qoma dhawatee anaa jira jiru waan dhabameef yaadataa waan kana dhagee ana na dubbiseeti. Alii jechuun seenaa isaa waan inni himee namaaf wanni godhu miti. Ilmaan Oromoodhaan beekanii dhukkuba sun keessatti yeroo Aliin abdii muratee mucustinuu waan goonu wallaalletti yaadataan ka'ee Finfinnee irraa hojii isaa dhiisee biyya Dubaay nu bira dhufe Imaaraatitti. Wanni na ajaa'ibsiise yeroo suni Aliin narratti hin laffa'ini ani umrii kiyyaas guddaadha dhukkubni kunis dhukkuba qallaalii miti. Yoon biyya galee gaafa rabbi lubbuutii irra fuudhu jennaani noo jedheen. Ani qabeenya qaba mana kiyya karraamaayii real estate keessa manneen jiru horiin kiyya dhumee manneen cufti dhume karraamaayii kana keessa jiradhoo ta'e gurgureetiin ati ittiin yaalamte malee hin ta'u jedheen. Maallaqa waan hin qabu manaan an qabullee jira. Kanaan jee manaallee mana dhumaa kan hin qabu yoon gurgure si wallaansisaa baabaa adeeroo kiyyaa jiina jibeessee. Ganaa deebitee biyyatti naafeet akka duratti hojii teenyee haasofnee taphannaa abdii muriin jedheeni deemee rabbi nu gargaaree biyya Fayyaaliini torbee lama dura hojii turre suni yaadachiise. Taa'anii aggoo Alii fayyee taa'ee haasa'u inni hojii taa'ee haasa'u immoo shawal godhe beektaa wanni isaa. Rabbi haa kennuufi hedduu na gammachiise akkasitti hagaa dhukkubsattee dhukkuba fixadheetiin biyya eegaan galee booda ammaas wallaansii itti fufee waa xiqqoo sana booda ammaa doktoriinis karaa Turkii akkaan dhaqu na gorsanii doktorri kiyya haalaan itti jiru kana Turkii kanallee na dhiibaa jira akkaan deemee wal'aanamuu danda'u. Kun egaa maalumaan jaa rabbi galanni haa gahu jechuu malee ilma akkanaa argachuu keenyaaf akka ilmaan Oromootiif hedduudha badhaasa rabbiiti. እያንዳንዱ ምርመራ ተደርጎላቸው በዛ ምርመራ ውጤት መጨረሻ ላይ በውጭ ሀገር ሕክምና ክትትል እንዲያደርጉ በተሻለ ሕክምና እንዲያደርጉ በመወሰኑ ምክንያት በዚህም አጋጣሚ ለዛ ሕክምና ወጪ ከአዳማ ጀነራል ሆስፒታል ጋር በኮኔክሽን የሚሰሩ ዱባይ የሚገኙ ትላልቅ የሕክምና ማዕከላት ጋር ኮንታክት በማድረግ በዚህ ሂደት ውስጥ ዱባይ ሄዶ እንዲታከሙ በተደረሰው መግባባት
ዱባይ ሄዶ ይታከሙ የሚል ውሳኔ ላይ በተደረሰበት አግባብ ነው አቶ ያደታ ጁኔዲን የተዋወቃቸው በግል ላይ። በዚህ አጋጣሚም እዛ ሆስፒታል በተዋወቁባቸው ጊዜ ይሄን ነገር ሲሰሙ እኛ እንደ ተቋም እንደ አንድ አዳማ ጀነራል ሆስፒታልና ሜዲካል ኮሌጅ ላደረግንላቸው አስተዋጽኦ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁሉንም በማመስገን እዛ ለሚደረገው ማንኛውም ወጪም ሆነ ከወጪው ጋር ተያይዞ ከሕክምና ጋር ተያይዞ ለሚወጣው ወጪ ዶክተር ምንም አታስብ በማለት የተሻለ ሕክምና የሚባለውን ቦታ ሪሰርች ኮንታክት አድርጋችሁ እኔ ሙሉውን ወጪ ችዬ ወደ ዱባይ ልኳለሁ። ዱባይ ፊ አቡዳቢ አካን ደሜ ወልአነም ወማ ባሲ ኢሳቲን ማለከ ኢሳቲን ሞራልን ንጅጀበ ሱዳን ዱፌ ነቦዳ ዱባይ ነጀለ ዱፌ አናፊ ሙክታር አዴሮ ፊሚ ሊሊ ጃርቲቲ ወጅን ዱፌ የጥቃቴ መተር መተናው ከኒን አንቤው ሚሊዮን ሰዶም ሰዲፋት ባሱን ደው ሀገርኒ ዱፌ አቺ ወኒ ጄ ከሴና ተኛ በልሴ ከኦሮሞማ ተኛ ቤሴ ጄ ጀቹ አካዋን ገርቲ አርቲስቶota ኦሮሞቲፍ ዱፌ ተኮነ ፈቃደ ገርተኮ ጫላ ነመ ሆጀቱ ነመ ደለገቱ ነመ ይፍረት ትርከቴ ዴሙ ከነብረ ደቤ ነመ አፋን ኢሳቲ ፊ ሃዳ ፊ ዱራ ኢሳ ጀቤ ሱረት ጥየፈቴ አርቲስቶota ኦሮሞ ዋየባን እንገርጋራ ቱሬቹ akkasumatti warreen isaan gargaaran gaa hedduu. We're in Dubai. We didn't know what's going to happen. All the diagnosis and everything. It was, he got very, very sick that I consider Ali, so one leg is on the grave and one leg is on the ground. And I had the biggest support from Murad. He was telling me when he knew what's going on, he said, Habo, he calls me Habo. Habo, your job is to just take care of Ali and don't think about anything. Just take care of Ali. Don't think of money. Don't think of anything. Mukhtar is there to help you. Just take care of Ali. That is only your job. Don't worry about the bills and everything. And at one point I said, it's not fair, right? However, he did his best. When he was Ali was in the very worst part of that trip in Dubai. He flew and came and actually gave Ali the moral. The happiest time of Ali's stay in Dubai. Nama biyya baqattille hin teenye nama hojjetu. Osoo baqatee jiru nama hin taa'in achittillee kabeekamuun namoota dhibaman mana haakimaa geessuudhaan namni lafa baqattillee osoo namni makiinaa ofu sodaatu inni kan sodaanne ta'uu fi namallee fuudhee mana yaalaa achittillee biyya ollattillee nama gargaaraa ture. Nama Oromootti kanuma ta'e abbaa fedhee waa ta'u nama ta'e nama gargaaraa ture yaadataan. Biyya ambattillee nama sodaa hin qabne jechuudha. Onneen isaa onnee leencaati. Namni dachee kanarratti yoo dhalatu sabaaf ta'a yookaan biyyaaf yookaan immoo ofii isaatiif gariin immoo ofumaaf dhalatanii ofumaaf deebi'anii du'u. Namoonni ofii isaaniitiif qofa dhalatan jireenya hiikan qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu isaanii dhabanii dhumarratti du'a hiika tokkollee hin qabne du'u. Qabaachuu fi dhabuun madaallii dhala namaa lafa kanarraa ta'ullee qabeessi qabeenya isaa fudhatee du'e tokkollee hin jiru. Kanaaf namoota baay'ee qaban keessaa muraasni waan qaban saba isaaniif, waan qaban dhala isaaniitiif, waan qaban immoo gootaaf dabarsu. Qabeenyi inni maasee horate kun irra guddaan isaa 195 qabeenya biyya alaatti dhufeen. Nama hedduu smartiidha. Biyya alaa kanatti beekamaadha. Hojjetaa beekamaadha. Birree achirraa fide biyya kanatti fidee investi godhu. Uummata isaa, lafa isaa kanarratti investi godhuun uummataa fi bu'aa qabaaf. At least namni 2,000 ol hojirra jira sababa yaadaatiin osoo inni dhufne namni kun lameen kun hojii kana hin qaban jeetiin yaada maaliif hojii biraa rabbi kan danda'eef garuu carraa kana banee jira kun waan guddaadha. Namni dhugaan badhaasa lammiitiin badhaasa yeroo fi barreen jijjiirree kan du'a nama oolchuu waaqaa gadittiin sabboonummaan aantummaan namaa fi sabaaf dhaabbachuun madaalama. Arjoomina isaa
gaaromina isaa an rabbiin akka badhaasa rabbiin naaf kennetiin akka ilma kiyyaati. Rakkoo beekuuf rakkatanii arguun duruu jira. Garuu rakkoo namaa beekuudhaaf rakkachuun dirqama miti. Namni goota gargaaru ofumaafuu goota. Gargaarsi gootaa immoo badhaasa. Goonni gargaaramu ni badhaafama malee kan nama badhaasu immoo abdii sabaati. Gaachana boruu. Nama rakkate rakkoo oolchuun barnootaan hin dhufu. In baratamus aantummaa fi gaarummaadhaan. Gaarummaan immoo badhaasaa kennaa guddaa waan namoota muraasaaf hedduu keessaa filatee kennedha. Arjaadha. Rabbi immoo gaafati bitaan kennu mirgi laaluun qabuudha. Inni illee waan godheen nama of leellisuu muti. Guyyaa tokko akkana godhee gaafa inni haasa'u dhaga'ee hin beeku. Wanta godhee wanta baay'ee inni baattiseen waan guddaa san godhee garuu akka waan guddaa godhete akka waan xiqqaa godhetti illee haasa'u. Kanaaf Rabbi kanaaf isa eebbisa natti fakkaata. Gootaa fi hayyuu dhugaa qabsaa Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gaafanni boqote gootummaa isaatiin awwaaluun gargaarsa dhalootaa miti dirqama Oromootiin. Yoo goonni kufee kan Oromoo bakka bu'ee wabii sabaa ta'ummoo kan akka yaadataa Junaddii fa'aatiin. Namni naannoo isaatti hiiroo qaba. Fakkeenyaaf naannoo kana ol kuttee Taaddasa Birruu jira, Baaruu Tumsaa jira, Waaqoo Guutuu jira, Garasuufaa jira, Agarii Tullufaa jira. Amma naannoo keenyattis nuti namoota nuti qabsoorraa barannee jira. Ammattaqii fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Abdii Qophee fa'aa uummata kanaatti nu barsiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni guddaan ammaas hedduu garaa kiyya keessa inni itti seenuu danda'e nuti qabsoo uummata Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa nu barsiise. Tanuma dhugaa. Obboleessa kiyya hangafni gaara keessa isaa wajji ture ni du'e hayyuu janiini. Gaafa hayyuun nu biraa deemu nuti ijoollee turre. Gaafa gaara galan jechuu gaara sanitti. Naannoo sanitti Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu diinaan falmeeti. Diina gubbaa ka dargii gubbaa firraa gadhawaa ka Somaaleen maas achi gadhawaa iddoo tanatti waan akkasii keessa turanii ijoollummaadhaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dhiiga nu qaadhimte jechuudha. Namni naannoo keenyaa akkas dhiiguma isaa keessa jira wanni bilisummaa kun jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun Oromummaa jechuudha mootummaan isaatu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa walirra bitaa tolu Rabbi rahmataa godhuu fi anaaf akka Muktaaritti personally beekumsa addaa qabaaf jaarrafan. Daa'imummaa kiyyarraa ka'ee haga umriin koo 16-17 itti dhiheenyaan yeroo takka fa'aa ji'a sadiif naannoo inni jiraatu jiraadheera. Qabsoo alatti qabsoo nu barsiisuu alatti uummata saba kanaaf qabsaa'uu alatti anaaf nama addaati. Nama kana yeroo inni biyya Yemenitti boqotu namni dura ka'ee waan silaasabni guutuun godhuu qabnu deemee yeroo biyya sun keessa rabshaan deemaa jiru yeroo biyyattii inni jiraatu Awurooppaan namoota akka biyya akkasii dhaqe terroristii fa'aa jettee yaaddu riskii sun cufa filatee dhaqee yeroo biyya kana keessatti tasgabbiin hin jirre mootummaan jaarraa hojii waldhaba qabdu sun biyya kana bulchitu harka darbee jeenummaadhaan pileenii keessee biyya kana galchee bakka itti qabsaa'e bakka itti qabsoo eegalee bakka itti dhalatetti achi deebisee awwaaluudhaaf kun waan cufa godhuu qabnu waan nurraa fedhateef nama addaatti jeetiin fedhatu. Uummata Oromoo biratti galata guddaa akka inni qabaatu kan godhu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaadhaa biyya alaatii fuudhee reeffa biyyatti galchuun uummata Oromoo biratti yaadataadhaaf kabajaa addaa kenna jeetiin. Really nama arjaa maaliif hin arjaa ja'a waa hedduu arjummaa isaa agarsiiftuu jira lamaa sadiin dubbachuu barbaada. Yogguu Dr. Paul Baxter nama Ingilizii nama yoggaa 50 uummata Oromoo irratti qorannoo godhee dura Booranaan eegalee yogguu inni guyyaa awwaalcha isaa nama hedduu nama keenya ka Brighton jiru ka London jiru ka gamaa gamana
makiinaa kireessee fuudhee achi geessee gaafa isa awwaalan nama faranjirraa nama Oromooti hedduu ture. Tana eenyurraa hin dhagaha jaarsi Dr. Paul Baxter nama barsiisaa ture, nama Oromoo hedduu jaalatu ture. Awwaalchi isaa kabajaan akka ta'u ka godhe isa. Yeroo namni hundi sodaatutti sooressa jaarraa abbaa gadaa yeroo inni addunyaa kanarraa boqotetti Yemen dhaqee horii isaatiin baasii isaatiin qaama isaanii fuudhee Oromiyaatti awwaalamuu qaba jedhee nama biyya kana fide nama jeeyina nama murata waan itti ka'e namarraa dhaabbatu. Jaarraa dhufee akka inni bakka dhaloota isaatti boqotu godhe bakka dhaloota isaa qofaa miti bakka inni itti qabsoo godhetti deebi'ee akka inni boqotu taasise. Eenyu namni qoma dhawatee ol ka'ee ni jirra jee nama biraan agarree nuti mucaa kana malee. Mucaan kun ka'eeti asii xayyaaraan Yemeniin kaaniin achi reefka sooressa keenyaa nu fidee asitti Finfinnee tanatti wal qunnamne yeroo san warri yaadi kun haala hamaa deemaa jira. Gaafa isa galchu warra Haayilaandiin tumee jira. Warra maallaqa irraa fudhatee jira. San hunda keessa qaxxaamuree murannoodhaan bakkatti dhalate galchee sooressa abbaa gadaa awwaalee jechuudha. Jaarraan nama qabsoo Oromoo amata 50 ol qabsoo Oromoo keessatti dabarse. Nama 1967 Waaqoo Guutuu wayyi lola Baalee keessa ture. Booda qabsoo bilisummaa Oromoo Hararitti ka dura eegale isa jaarraan booda dhukkubsateeti biyya Yemen jira. Yogguu inni dhukkubsatu gargaaree akka fayyu tokko ka godhe isa. San bira dabree gama boodatti amata 9 dura yogguu jaarraan du'u yogguu inni boqotu Muraad namni kun kennaa ummata keenyaati neencaa nama qabsoo Oromoo irratti umrii isaa dabarse Yemen keessatti awwaalamuun qabu jedhee maallaqa isaatiin xayyaaraan reefka isaa fuusisee Finfinnee achirraa xayyaarumaan Dirree Dhawaa geessanii achirraa makiinaan watar bakka inni itti dhalate achitti ummata keenya keessatti awwaalame. Laal Yemenitti odoo awwaalame namni yaadatu hin jiru. Har'aan tanaas hegerees jaarraan nama irraanfatamuun hin taane. Watariin jiraan halkan san. Naddawalee amma Landan irraa hin ka'ee deemuu deema. Yemen ogaa dhaqee siif hin dawwala harame awwaalamee ganaan boon. Nuyi awwal dhageenyu jee achirraa Landan irraa hin dawwalee ogaa kana calanqoonii didanii watari awwaalame jedhanii watari airpoortii taqabballee akkasi geessine. Nama kana gaa taariqa inni obboleeyyan isaatii fi adeera jaarraa abbaa gadaa. Inni oluun beeku amma ni falmate. Taariqa biyyaa dalagee. Osoo silaa yaataan yuunii diireefka sooressa jaarraa abbaa gadaa as fiduu baate uummanni Oromoo awwaalame sadarkaatti awwaalame jechuun maaliif qabsoon uummata Oromoodha? Yoo qabsoon inni manaa beesuun har'a galma geesse galma isiin har'a abaqaalli isaa har'a abaqaalee jira. Uummanni Oromoodha qabsoon uumma jaarraa sooressa jaarraa odaa horii turen lubbuu nama baay'een maqaa isaatiin ittiin dhabamaa ture sun har'a silaa awwaalamtee ture jechuudha. Seenaa Oromoo biratti mataa qabattee turte Oromoon. Nama kana qe'ee nuufiti bakka nuufiti gadda keenya akka obsuu nu godhe akka waan bilisummaatti ilaaleen gaafa sana guyyaa sana galmi inni beeksuun akka waan galeetti fudhadhe reefi isaa galuu osoo hin ta'in galmi kan nu galeense kan bilisummeessee beeku kun hundi isaanii yaadataadha. Biyyatti deebi'ee reefi isaa awwaalamuun waan guddaa tokko ture jechaadha. Kana gochuun immoo qabeenya barbaada. Namni keenya yeroo waan baay'ee dubbannu kuni waan sana bakkaan ga'uu irratti baay'ee rakkina qabna harkifanna jechaadha. Na jaalli kun dura bu'ee of dhiyeessee waanuma mataa isaatii harkaa qabuun namni kun kabajaadhaan biyya isaatti deebi'ee bakkaan ura isaatti akka inni awwaala argatu gochuudhaan tarkaanfii guddaa fudhate jechaadha.
dhugaan sitti maa kuni anaan eenyummaa yaadataa akkan caalaatti baru akkan immoo umrii isaa fi gocha isaa kanaa wajjin kabajaa kennuuf na godhe jechaadha. Maal taatu jaarraan birriin walitti bu'ee biyya faranjii irraa walitti dhufee akka awwaalamu gochuuf yeroon sun fudhatuu fi du'uus amrii ta'uusaa wajjin immoo yeroon amantiinsaa awwaala isaatiifuu hayyamu waliin fudhatu ture jechaadha. Kanaaf carraan inni qabu biyya qabsaa'eef uummata qabsaa'eef keessa ituun ta'in biyya alaatti akkuma nama tokkootti qabrii argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataan kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkootti yoomuu irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabnetti ni fudhadha siin jechuuf hin jiru. Galaansa sabaan nyaatamuun hirbuun gootaa sinaalamuun kan gootaa awwaalu gootaam kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota in gargaaranii ni badhaasuun kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufi namni sabaaf dhalate na argaa hin beekuun ofiif nama arga malee namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun kanaaf namaaf dhaabbataa kanaaf rabbittis dhiyaataa namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaan dheerachaas bulaa. Gaafa uummanni keenya Sumaalirraa buqqa'usan waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaaf jennu akka tasaa ta'e manuma kiyya qamar wajjin dhufan. Inni yaadataa dheedee qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gayaadha. San biratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gayaadha. Yaadataan yoo dhugumaan keenye namummaa isaa parsonaalitii isaa akkasitti ilaalte nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waan qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu gara onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi amma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kana jedheen qoodu. Dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaruun biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya walgaam nama biyya qabutu biyyoo qabaam biyyaa fi biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadhaam guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudhaam gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudhaam. Obbo Yaadataa Juneddiinis gibira bara 2013 hanga 2014tti Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 100 fi 73 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa lammaffaadhaan. Kanaaf namni gibira seeraan kaffaluu biyya isaatiif wabiidhaan hambaadhasiin. Obbo Yaadataa Juneddiin nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoodhaaf dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka gibiraa kaffaluudhaan dhugaa faqa jiruun kana deeman keessaa isaan tokko jedhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti badhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma. Kalees iftaanis har'as gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataan inni approachii godhu asmaaliin inni sii kennu kabajni inni sii kennu tokkuma amalli isaa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi sii kenne malee waan barattee fiddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu. Nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundatti waan guddoo yaata. Waan guddoo mataa isaatiif yaada saba kanaaf yaada jechuudha. Of tuulummaan qabu akka namaatti
akka abbaa qabeenyaatti abbootiin qabeenyaa adda tokko tokko gaafa garaaltu iddoo fa'aa filatu iddoo filatu nama akkasumatti bakka simple life jiraatu na kanammoo kan carraa argatanitti fakkaata iddoon dhaloota isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kana akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka nama karaarra deemuun addaa miti gaafa laaltu. Hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaara nama rakkateef marifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakki inni rafuu fadhuuf bakki inni rafuu fadhu adda adda. Oromoo bira galata guddaa qabaachuu odoon ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuudha qaba. If he puts something in his mind, he has to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Wanni biyyarra jiraachuuf hin dhalatuun biyya ofirra jiraachisuuf malee yaada isaa Junayddiinis kanaaf biyyarra hin jiraanneem biyyatu isarra jiraate malee saba isaarras hin jiraanneem sabatu isaan isatti jiraate malee. Yaada taateen ani nama lubbuu naaf kannatti kan hammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf kana lubbuu nama naa kannatti ilaala. Dachii tana dur baalabbaata afaan kanan dubbanneetu salliixa qotachuu ture. Salliixa. Nuti warra salliixa sanaa amoorri keenya. Warra facaasu. Arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee. Manneen kana fakkaatu. Namni afaanin an dubbadhu kun dubbatu. Jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama isaa dhaga'u rifeensa mataa ifoo jedhan. Namni karaa kana darbu cufa kana areeda isaa kana godhaate. Bar gurbaan kun abaluu guujaan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaawu. Namni isarraa laallatu yoo isa jala deeme magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyya Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaa illee ni jijjiiramti jenna. Maaliif? Namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasii jalaani guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kenneef meeqa addachii biyyanatti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaani lubbuu xiyyaaf hin siima. Hojii fedha. Hojii fedheeti. Hojiirra ummata fedha. Eega hojii fedhe ummata fedha. Hizaabarra ummata fedha. Hojii tana ummata malee hojii waan hin taaneef hizaabarra ummata kana fedha. Ummata fitti maxxansa ummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaatu tokko baafatee hiriyaaf kana ture. Jaarsi yoo arke goreetti gargaaree galchee ture hanqa mana isaa deemee. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gorachuu. Inni haa qabu hireeti waan maatii isaa kannaniif akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana keessaayis shoora qaba. Maraataa miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamu jira. Baatitti dooraala 50 ergee fi akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii jaarraa abbaa gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen na biraa dhabamanii kasaaraa guddoon narra geesse isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekamaa Hacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafa kaa'e istirookiin na dha'e asitti istirook na dha'e oduu Ali Birraa wallaanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaasee akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsi isaa hadu'ees jiraatees hundaa bira dhaabbata. Akka amma Mukhtaar Adeeroo artistii keenya
biyya Ameerikaa keessa jiraachaa ture. Akkasitti isaa asii akka as deebi'u godhee asitti hojii akka uumuu danda'u. Hojii dhuunfaa godheetii fi waliin akkasitti akka hojjetu godhe. Not because he helped me financially or helped us financially. He was so genuine from day one. And I cannot count from my 5 fingers how many times and how sincere he was to help us. Oromoon gidiraa siyaasaa man'eessa irratti ijaarratee ofirraa deeguudhaaf kutaa Oromiyaa hundarratti goota dura deemee loluuf, goota daandii qabsoo fi lolaa banuuf kumaatamaan horateera. Urjii lola keessaa ta'anii kanneen kuffisanii kufanis lakkaa'amanii hanga hin dhumnetti mirga Oromoo irratti cichanii lubbuu isaanii sabaa fi biyyaa gadi oolchaniiru. Adeemsa qabsoo kana keessatti ammoo namoonni gama dinagdeetiin Oromoo fi Oromiyaa utubanii wal'aansoo siyaasaa kana Oromoo irraansan baakkuudhaan. Kanaaf ammoo Oromoon waliin hojjechuu caalaa waliin nyaachuu filataa dhufe. Kun ammoo dinagdee Oromoo eelchee egeree sabaa eeggattummaa keessa galchee. Wantoota ajaa'ibaa keessaa birri wahii baankii irraa baasneeti waan moocii kana godhanneenna yoo gabbaanu yaadii jijjiiree ol deebi'e birrii biraa baasimas kana maaliif baastaa jennaani horii rabbiin nu kanneetii miskiinni aan hojii nyaatu jedhe kuni ka hiyyeessaa kanninu jedhee deemsa wantoota akkasii namni biyya sana gargaara waan qaburaa gargaara garuu baankii dhaabbatee birrii baasee miskiinaaf hin hirajeen deemu namni. Biyyatti bilisoomus garbumaam hanga nama qawwee rasaasa hin qabne baatuutiin. Diinagdee irratti bobba'uu qabna immoo namni hiyyeessii oggu takka illee bilisa yoo ta'es bilisaa mi gabruma namummaa isaa ergata. Jaalachuun nama biraa jibbuu miti. Saba ofii jaalachuun saba biraas jibbuu miti. Oromoon waliin nyaachuu ni beeka. Yeroo hedduu Oromoon waliin hojjechuu hin beeku immoo waliin nyaachuurra immoo waliin hojjechuutu gaarii akkatti waliin hojjennu abarruudha. Wanniin ani akka addaatti yaadataa jaaladhuuf yaadataa maallaqa inni namaa godhuu fi maallaqa naa godhee fi kana kanaami. Oromummaa irratti hundaa'ee waa godhuu fi namni saba isaatii hadooduun hin jaaladhan abbaa fedhee utaanaan sabuma fedhee yoo ta'u nama saba isaatii hadooduun hin jaaladhan. Namni barachuudhaaf dhalatee hanga lubbuun isaa jiruttuma barataa namni nama gargaarsaaf dhalates akkasuma namni kophaa nyaachuu baree ofuu dhokatee nyaataa kan nama faana nyaachuudhaaf dhalate ammoo akka waraabessaa yoosee qomoo isaatti waammatee waliin nyaataa. Nama agartee ofii isaatiif qullii yaadu otoo hin taane nama hundumaaf yaadee arjaas ta'ee. Very generous, and he means what he says. He doesn't say something that he cannot do. Umriidhaan illee xiqqaa yoo ta'e jaboo kan namoota isaa jaalatu kabaju innis nama kabaja guddaa namaafis qaba isaafis qabna. Yaadataan nama mataa isaatii carraaquu miti. Nama sabaaf carraaqu. Hujuma mataa isaatiin godhuu danda'u anaafisiif kaanis kaasee itti yaama. Akka involve godhu fe akka namni biraa argatu fedha jechuudha. Hin gargaaru. Ni dhiibu. Kara agarsiisa. Deemi jaal. Isa keessaa akka dhufu godha. Humna si keessa jirtu sana akka itti fayyadamtu godha oggaa sirratti arga. Yoo dadhabaa taate si gargaara. Abbaa keenya yoo jenne irra nu wayya. Jechuun akkaataa ilaalcha isaanii yoo ilaalle hojii gadi jedhanii hundumaa bakka jiru hundumaa gita hojii hundumaatti nama kabajuutiin hojjettoota isaanii hundumaa akka dhala isaaniitti bira dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan akkasumas immoo gita hojii irratti dogoggora jiru hundumaa waliin furuudhaan kan nu wajjin hojjetaa jiranii abbaan keenya gaafa nuyi waa balleessine akkuma nu deebisutti isaanis immoo wanta jiru hundumaa nu hubachiisuudhaan nu barsiisuudhaan nu gorsuudhaan nu bira dhaabbatanii walii wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Yaadataanii nama umrii isaatiin dargaggeessa yaada isaatiin garuu nama
Sammuun isaa keessa areedaa fi jaarsa tokkooti. Amalli isaas yoo ta'e nama gaarii tokko, nama bashaasha tokko, nama wajjin wal qunnamee walii galuu danda'udha. Walii galuu qofaa miti nama rakkoo namaas dhaga'ee furmaata arguuf tattaafatudha jechaadha. Kanaanis hojii isaa keessatti milkaa'ee jechaadha. Caalaatti immoo waan hojjetu hundaa irratti iyyuu dhaabbii qabateef murannoon hojjeta. Hundeessa dhaabbata kanaa haa ta'uyyuu malee jechuudha obbo Yaadataan hojjettoota isaatiif faayidaa adda addaa koomishinii Hessaabuu ayyaana waggaatti waan jechuu inni bakka akka hojjetaa isaatti osoo hin taane akka maatii isaatti dhannatu wajjin jiraachaa jirru. Waa'ee riil isteetii keessa ammaan tana isumaan nu naqe. Ani ammaan tana sirba malee waan hedduu wanni hin jiru. Nama biraallee dhaabbataan namni ammaan tana isaa dalagu nama 450 ol faani ta'a. Kan guyyaa dalagu 1000 ol faani ta'a jechuudha. Kuni ijoolluma saba keenyaati irra guddinaan jechuudha. Brighton Motors damiilee adda addaa kan qabuun beekamaa. Inni kaanis damiilee isaa keessaa kan tokko kan argamu magaalaa Adaamaa iddoo Boolee waan gaariitti argama. Inni kaan kan lammadaa immoo magaalaa Dirreedawaa iddoo Saabbiyaanitti argama. Brighton Motors konkolaattota adda addaa fiduudhaan beekama. Konkolaattota irra dabrees maashinarii konistirakshinii kan akka ekskaavaatar, looder, buldoozar fi kan akka daamtiraak kana fiduun beekama. Brighton Motors hojiilee adda addaa hojii dhabdootaaf uumuudhaan beekama. Abbaan qabeenyaa Brighton Motors obbo Yaadataa Juneedii namoota hojii hin qabne hojii dhabdoota dargaggeessa hojii dhabdoota meeqaaf hojii carraa hojii uumuudhaan asitti summaa kuma argatiin nama 10 ol if carraa hojii uumanii. Hojiin keenya akkuma argitanitti Brighton Dirreedawaa irraas ni qaba, Adaamaa irraas ni qaba. Hojii kana bara 2019 akka faranjiitti jalqabne rakkoo hedduu keessa kunne akkuma gibbii sana ilaalaa jirtanitti ijaaraa jirra manneen amma yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti xumurra jennee jajjabaannee itti jirra. Mana kaaree 200, 250, 300 irratti ijaaraa jirra. Akka humniti namaa dandeessutti akka bitatan kan jedhuuf rakkina manneenii kan Adaamaa keessa jirullee hir'isuudhaaf ciminaan hojjechaa jirra. Kanaaf gamoolillee commercial building karaa karatti aanuratti akka ajaa'ibatti dalagaa jirra. Maaddaa ijaaraa jirra. Paarkingii makiinaa qabna, makiinaa alaa galchaa jirra. Maaddaan keenyas yeroo gabaabaatti hojii jalqabuuf deema. Maashinoota fi makiinoonni ajajamanii jiran. Saayitii ganda hangaatu irratti akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Sunilleen xumurarra gahee jira. Walumaan xumura jenneeti karoorfannee itti deemaa jirra. Isa hunda walumaan ni xumura jennee karoora keenya irratti deemaa jirra. Yoo rabbi jedhee ni xumurra. Dirreedawaatti illee akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Yoo rabbi jedhee isaan kana hunda ciminaan hojjechuu jirra. Waan itti ka'e san hanga bakkaan gahutti irraan dhaabbatu. Dantaa mataa keetiitti yaadataan tasaa caalaa fudhatee si caalaa si yaada. Isaas si yaadachiisa dantuu mataa keetii tanaa hojjechuudha. Hojii dhabdoota Oromoodhaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa jechuudha. Makiinota adda addaa waan biyya tanaa faayidaa qabu alarraa kagalchu yaadataadha jechuudha. Ameerikaa dhaqee dalagachuu danda'a, Ingiliis dhaqee dalagachuu danda'a. Qabeenya kana bakkitti horate alaa. Qabeenya alatti horate kana walitti qabee dhufee hojii dhabdoota biyyattii tanaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa. Namni saba isaatiif dhalatee karaa lamaan namaaf tolaam takkaan icciitiidhaan takkaan immoo ifaan dhaabbatanii kan gargaaramanidha. Gariin immoo oolmaa isaaniitiif badhaafamuun. Arjummaan inni qabu bifa sadii. Tokko deeggarsa yookaan gargaarsa kanna. Inni kaan ammoo namootaaf laata sadaqaa jedhanii naannoo baatti. Inni kaan namooti dhugaa gaafata godha. So wanneen kana keessatti kan icciti godhu qaba. Namoota harka qaqalleeyyii namootiin hin beekne kan lakkoofsaan guddaa ta'e keessaa naannootti dhalatetti warra dur inni sadoorra gaafa isaan turan inni beeku gaafa ijoollummaa isaa isaan kan hundoon irraanfatin irra deemee jireenya isaanii laalee fi gargaara jechuudha. Namni kennaa bare harkisaa dheeraadhaan dheerachaa bulasiin bahuunis galuunis kan isan dhibne
obbo Yaadataa Juneddin gara laafessi dhugaa saba isaatiif dhalate kun har'a dureessa Oromoo abbaa kaampaanota hedduutiin Brighton Real Estate, Brighton Trading Import and Export, warshaa zayita nyaataa, buufanni boba'aa yeroo dhiyootti galuu dhaabbilee gurguddoo dureessa Oromoo obbo Yaadataa Juneddin. Oromiyaa kana keessa naannoo baay'ee keessa hojii qaba. Dabuubillee hawaasaa qaba. Ani kiriin itti ilaalu amma Adaamaa irratti mana 150 olii muka ijaaramaa jiru. Kanneen dhumanis jiru, maaddiyaaleen jiru. Finfinnee irratti akkasumas diilarri makiinaataa jiru. Waajjiraan heerkuwaartariin waajjirri guddaan kaampaanii kana achi Finfinneedha. Kasasa faana Diredaawaadha. Diredaawa jechuun bakka ijoo irratti moola magaalaan Diredaawa guutuun suuqiilee sichi galchuu dandeessu. Godhaa jira. Uummata Oromootiif carraa guddaadhaan jira. Uummanni Oromoodhaa akkuma inni qabeenya isaaniitiif beekutti Oromoolleen qabeenyi yaadataadhaa qabeenya keenya ji'ee fudhachuun yooniif akkasii fudhate. Ji'eetiin amala. Namooti akka saaqa hedduun nu barbaachisa Oromiyaa keessatti biyya guddaa qabna hojjannee akkasitti jijjiirama guddaa finnee uummata keenya biras dhaabbannee rakkoo keessas uummata keenya baasnee hojii babal'aa bannee warshaalee isaaf waan hawwatu jira. Waan inni hojjete kana maallaqa inni hojjete biyya alaatiif fidu kana import export irra caalaa hojjetan beekan hojii biraa akka qabu beeku biyya kana keessatti investimentii dhufsi akkaataan tattaafachuu nan laala bakka tokko tokkotti. Kanaaf wagaa milkaa'ee waan inni yaadu sun milkaa'ee fi biyya keenya keessatti hojii dhabiinsa kana balleessuu irratti akka inni hirmaatuun obbolummaatti hima. Yeroo gabaabduu keessatti faabrikaa zeetaa tanama 5,500 hojjechiiftuu ammaan tana gadhaabaa jira. Kana keessaas nama 5,500 yoo hojii baase nama san jalatti nama meeqaa jira laali kaan ilmaan isaa barsiifata. Iskoolaarallee ijoollee ciccimtuu barnootatti cimaatiif yeroo adda addaa bakka adda addaa kennaa jira. Sanillee akkaan hubadhetti amata dhufutti ol wayyeessee ijoollee jiiniyees taate tana ijoollee sammuun isaanii ciccimtuudha. Bakka adda addaatti yeroo adda addaatti walitti guuranii akkasitti ispoonsara godhuufaa yaada already jalqabee jira. Sanillee itti fufaa jira. Piroojeektiin Brighton Real Estate kun haaromsa magaalaa Diredaawa jennee ilaalla akkas jennee fudhannaniti. Maaliif magaalaan kun magaalaa umurii dheeraa qabdu iddoo gabayaa siitii fi bakka jireenya namaatti solaalte manneen duratti manneen dudullooman kana jira. Bakki giddugalli gabaattis akkasuma. Piroojeektiin kun magaalaa kana keessatti piroojeektii haaromsa Diredaawa jennee fudhanna. Diredaawa keessa piroojeektiin guddaan akkana ammaan duras hojjetamee sin beeku agarrees dhageenyee sin beeku. Piroojeektiin kun guddaan isaa Diredaawa keessa hanqa ammaa ka duraa kanadha. Waan kanu ta'eef gizee kun dhume actually buildingin kun mixed building dha. Hanga floorii lammaffaa irratti shoppiidha. Sanaachi immoo namatti jiraata. Waan san ta'eef waan guddaa ta'eef kaartaan bakka kunis darajaa andi jedhama. Sadarkaa tokkoffaadha. Kaartaan kun bakki kun waan san ta'eef dalagaa hedduutiif nama hedduutiif dalagaa gaarii hiree uumee jira. Ganda kanas akka Direedawaatti akka Direedawaa ganda kanattis ganda bareedaa godhaa. Infrastructure kanas ganda kana keessa jirus barichee gandaas ni tolchaa dalagaa hedduu nama hedduutiifis ni uuma jennee annaatti. Namni jabaatee hojjete sabaa fi ofii isaa bira dabree maatii isaa bira dabree sabaa fi biyyaafillee bu'aa guddoo akka buusuu danda'uun kan namni hubachuu qabu. Dhugatti Oromoof dhaabbatee beekna. Sabaa fi sablammootaaf dhaabbatee beekna. Oromoon bari abbaa garaatiimi. If qofaaf odoo hin ta'in saba isaan keessa jiru. Oromoonni kan laalatu. Diinagdee alatti horate walitti qabee biyya galchee dhaloota biyyaatiif hojii banuu alatti fakkeenyaaf Adaamaa keessatti riil isteetiin inni ijaaraa jiru Dirree Dhawaadhatti hojiin inni hojjechaa jiru nama 10,000 hojii banee carraa hojiidhaa banee akka if danda'anii jiraatan godhee yaadatan. My advice for anybody else or the youngsters like him or even the younger generations who are coming is to